bara jiraattu keessatti jechuudha waaqayyooti hiriyaa gaarii siif haa kennu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni hundi icciitii garaa kee itti marteef namni hundi rakkina kee itti marteef hiriyaa kee miti jechuudha. Keessattuu immoo bara kana hiriyaan akka bara kanaa immoo jiru dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Hiriyaa jechuun hiriyaa gaafa rakkootti si wajjin dhaabbattu, hiriyaa yeroo miidhama kee miidhamtu, hiriyaa yeroo rakkoo kee rakkattu, hiriyaa yeroo ati aaddu si faana aaddu malee hiriyaa afaanii miti jechuudha. Kanaaf dhugaa rabbi baay'ee nama dhukkubsaa, baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota siifan gidduu bakka jirtanitti nageenyi baraaruu waaqayyo isiniif baay'atu. Anaa dhufu baga nagaa dhuftani. Isiniin jechuun jaalladha warri mana biyya alaas keessas warri jirtanii ammallee irra deebiin nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Warri viidiyoon keenya isinitti tole laayik gochuun jammara. Mana kanaaf warri haaraa taatan immoo sabiskiraayib godhaa maatii keenya ta'a nutti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Komii fi yaada qabdan immoo koominti jalatti nu barreessaa isiniin jechuun barbaada. Hamma dhuma sagantaa kootti na waliin turaa dhaggeeffadhaa gorsa gaarii fi mudannoo ajaa'ibaa isiniif qabadhe dhufee jira jechuudha. Tole egaa obboleettii koo tokkotu natti haasoftee ishiinis akkasumaan jette jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama dhukkubsa jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Icciitiin akkasii baay'ee ulfaata jechuudha. Keessattuu hiriyyaan lamaanii kaleessa gaafa wajjin waa baay'ee godhanii hamaas gaarii wajjin dabarsanii har'a immoo deebi'anii hiriyyoonni lamaan gaafa hin taane walirratti yaadanii kan ulfaata jechuudha. Keessattuu nama biraa faana akka hin jiraanne yookaan hiriyyaa shamarranii akka hin qabanne nama taasisa jechuudha. Dhugaa rabbiis ni jedha. Deebi'ee immoo gaa'ilumti karaa hiriyyaatiin diigamu baay'ee nama hawwanneedha jechuudha. Dhugaas ni jedha. Inna mucaan kuni maal jetti heerumtee abbaa manaa qabdi. Erga heerumtee waggaa 12 nama jabduudha. Daa'ima tokko qabachuudha wajjin mucaan isaanii barana kutaa 3 barata jechuudha. Dhugaa rabbii. Inna ishiinis gara biyya Joordaanidha kan ishiin jirtu jechuudha. Joordaan erga deemtee barana waggaan 7. Waggaa 7 kana abbaa manaa ishii faana erga mana tokko wajjin jiraatanii waggaa 11. Waggaa 11 kana keessatti guyyaa tokko abbaa manaa koo faana ati kana taate ati kana baate maal goote kana goote takka waliin jennee hin beekne takka. Jaalala nu gidduu jiru warroonni naannoo keenya warroonni maatii keenya deebi'anii jaalala naafsa gidduu jiru obboloonni koo warri mana qaban hin qanna'utti. Egaa guyyaa tokko akkuma yeroo hunda gammachuun jiru guyyaa tokkos gaddi jira. Maaliifan gadda jedhanii cofceephaa'uun sirrii miti. Maaliif beektanii gaarummaadhaaf ta'uu danda'a waan ta'eef. Isin eegalee gaarummaadhaaf ta'uu danda'a waan ta'eef of ceephaa'uun namarra hin jiraatu jechuudha. Egaa mucayittiin kunis waldaa Iimoorraa beektu waldaa Iimoorraa wajjin tajaajilu turan hiriyyaa ishee kana faana jechuudha. Baay'ee nama walitti siqanii wal baranii asumarraa wal baranii baay'ee nama walitti siqanidha. Nama waliin icciitii wayii hunduma beekanidha. Lafa rakkina walitti wal waamaa turan. Garuu ishiinis waan baay'ee amanuu fi ishiin immoo mana godhattee hin jirtu jettee mana hin qabdu jettee mucaa'ooni wajjin onlaayinirraa wajjin waan tajaajilanii fi icciitii koo hundumaa haala jireenya koo wanta godhadhe hundumaa baasee itti miidhagde. Gaafa nani baasee itti muunu hunduma narraa sassaabdee ani keessa darbee abbaa manaa koo akka inni beeverii gaarii qabu yookaan akka inni amala gaarii qabullee itti mee jedhatte. Waan hundum hiriyyaa kooti jedhee jette. Bakka wanta nan amma taa'ee nyaadhee waan tokko dhoskodhe waan tokko waan an godhe hundumaa taa'ee nyaadhe. Amma ofii nama jaallachuun ofirra dabarsanii nama jaallachuun baay'ee akkam akka ulfaatu yaada. Waan tokko gaafa hojjennu namas yoo jaallanne daangaatti soo godhannee baay'ee gaariidha. Nama jaalladhu malee nama namanii jedhamti macaafni qulqulluun. Kanaaf keessi garaa nama marsidha yookaan keessi garaa nama bofa waan ta'eef nuti amma dhugaa dubbachuuf keessa koo namni hin beeku. Ala koo malee. Keessi koo kun akka ala koo kana fokkisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Yookiin inna
uffannaan koo kun waa baay'ee dhuska. Arrabni keenya kun immoo gaarbi arrabni keenya kun baay'ee haxxeedha baay'ee. Akka buufaati nama hidda arrabni keenya. Namni arraba kee kanaan buusus hin dandeessaa baasus hin dandeessa. Wanti ati arraba kee kanaan hin godhin jiru arraba kee kanaan ijaartas hin diddas. Jireenya ilma namaaf gufuu kan ta'e yeroo baay'ee arraba kana. Amma arrabni kun hin dubbatu yoo ta'e koo waan tokko kun badee kun tole kana ta'e hin jiru. Isinii galee. Kanaaf egaa mucayittiin kun hiriyyaa ishee kana waan baay'ee amantuu fi wanta goote hundumaa itti haasofte. Wal barsiiste. Waliin haasa'u jammaran. Abbaa manaa ishee fi hiriyyaa ishee kun jechuudha. Waan nama gaddisiisu dhugaa rabbi. Jaalalumaan waliin haasofna jettee innis guyyaa tokko natti jijjiiramee hin beeku jettee gaafa mucoon dawwaltu irraa kaasee ani immoo maatii koo dhoskaan hin gargaara ture jettee maatii koo yeroo tokko tokko dhoskaadhaan hin gargaara. Mucayittiin guyyaa dawwaltuu kaastee wajjin haasa'uu wajjin haasofnaa nu kadhata jette. Innis nama tajaajilu natti fakkaate. Achiin macarrashaa irratti maal gooti beektuu hiriyyaa ishee kun jechuudha. Wanta ishiin itti himte waa'ee mana ishee jireenya mana ishee itti himte kan hundumaa abbaa manaatti odeessite. Maatii ishiillee akka isheen gargaarte. Maatii ishiillee maal akka isheen godhe hundumaa itti himte. Innis gaafa kan na gaafate jette. Gaafa inni na gaafatuun waan hundumayyuu akkan ishiitti odeessee bareen nama biraatti wanta haasaa kana waan hin haasofneef akkan ishiitti haasee bareen qoy akkasumatti dubbiin kun taragaaga'ee jedhante. Inni ati nama waaqaa taateet otoo dubbii sagalee waaqayyoo dhageessu ani maatii keef ilaalcha ani qabu ilaalcha hamaa ta'eetiin ati na duuba maatii keetiif kan goote jedheetti natti dheekkamte. Mucayittiin immoo haasaa haasofte sun keessatti maal jettu beektaa? Akka inni maatii ishee immoo akka isheen hin gargaarre godheetti haasofte mucayittiin keessa jechuudha. Gaafa kan baay'ee amala jijjiiramaa dhufe jette. Ishiinis kanaa dawwaltu sun kan wajjin tajaajilu sun qannasaa dhufteetti. Ijoollota biraa achi keessaa waldaa tajaajilan kana keessaa hiriyyaa biraa baafattee jette. Ishii faana kana goote tajaajilli ishee har'aa sirrii miti. Har'amoo akkamitti tajaajilti? Har'amoo maal gooti jettee na qoruu jalqabdeetti. Gaafa kanaan waan godhu dhabee bakka ani tajaajila dhiisuu fi kennaa waaqayyoon natti kenname waan ta'eef ani nama laalee deemaa miti. Yoo kamuu sagalee waaqayyoo dhaga'ee waan deemuu fi balleessaan koo immoo iddoo maatii koo godhoskee gargaaree sunitti waan ta'eef kanaaf jedhee wanta ishiin jettu hundumaa irra darbatte. Wanta ishiin gootu hundumaa irra darbatte. Ani umuriidhaanis waan ani isaan hangafuuf yaadaanis waan ani isaan hangafuuf akka ishii yaaddutti yaadutti sirumaa. Keessa dabartee egaa mucaan kun kontoraata waggaa 2 qofa teessee manuma sun keessatti immoo waggaa 2 dabaladhee jettee achi immoo baatee baddee jechuudha. Ala keessa hojjetti turte mucaan kun. Ala keessa gaafa isiniin jedhu jira miti warra isin jedhanii ala keessa hojjetan osoo hin taane mootummaatu ishiin beeku malee bakki ishiin jirtu bakka sirna siraata qabudha. Ishiinis bakka nama kabajamtuudha nama of eeggachuudha. Nama waan hundumatti dabarsiteef kennitu osoo hin taane nama dubbii sagalee waaqayyoo dhageessudha. Garuu namni bara jiraatu keessatti dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'eef yookaan dubbii sagalee waaqayyoo dubbateef dogongoruu dhiisa miti. Mucaan kun amma dogongorri ishiin goote yoo jiraate isuma maatii ishii gargaarte kana maatii ofii gargaaruun immoo rakkoo hin qabu. Erga ta'eetii immoo erga ishiin hiriyyaa kooti jettee itti battee immoo ishiin kun baaftee haasoo hin qabdu. Kun gaa'ela wal diskisuudha. Gaafa kana mucayittii maal goote jettee bakka askuutii osoo ani quban qabaatiin osoo ani beekiin galte jette. Walii dawwalanii jette walii dawwaluu galte gaafa galtee jechuudha. Booleetti dhufee eegee jette. Argitanii?
booletti eegale eengaddame kun viidiyoo ishee amma TikTok irra jira dhugaa rabbii waan nama gaddisiisu jechuudha. Ilaa niitii samanaa qabdu nama daa'ima qabdu hiriyyaa kooti jettee icciitii garaa isheetti mattee waan hundumatti mattee akka isheen manaa hojii irratti akka waan ishee waan hunduma godhattee hamma immoo galuudhaaf karoorsee mana daabboo tokko hojjechiisaa jira. Isa fixee hin gala jedhee yaadeera malee galuuf hamma xiqqoo ta'e naqaddabti jette dhugaa rabbii ilaalaa meeqa. Waggaa meeqa xaartee har'a kun akkasitti jalaa bishaan nyaachifte. Gaafa kana booletti eegee booletti simatee ishiin immoo maal gooti miceettiin gaama ijoolleen keenya koo baay'ee isaanii araadaadha. Namni tokko si simate jennaan wajjin suura ka'uu wajjin poostii gochuu kanadha. Miceettiin immoo daftee suura wajjin kaatee maal goote poostii gootee feesbuuk irratti gadhiifte. Isa kana malee horii waan nama gaddisiisu ofuma ishiitti fuunsaalfattu. Isa booleetti simate namichi hin galate osoo hin taane boolee wajjin bulan. Aligaa achitti viidiyoo waraabdee maal goote beektanii niitii irratti aseesee ergite. Dhugaa rabbii nama gaddisiisa. Ofiishii fuunsaalfattu jedheen. Isa immoo viidiyoo waraabdee aseesetti ergiteen. Kana caala isheen gola sitti feenti taate gaa dhugaa rabbii baay'ee garuu nama narte anaan dhugaa waaqayyo wanta ta'uu qabne ture kun ta'uu qabu. Hiriyyaa kooti jettee kaleessa wajjinii namni dubbisa galee waaqayyoo dhaga'e tokko jechuun nama maaddii tokko irraa nyaate jechuun ati namni tokko barruu kee irraa nyaatee deebi'ee si nyaata nu ulfaatannaan dhugaa waaqayyo nu ulfaata. Inni akkanatti akkana goote jette. Itti dawwallaa innis kaasuu didee ishiinis kaasuu diddee maatiin isaa ishii kana jaallatu yookaan ishii duraa kana baay'ee waan jaallataniif itti bilbilaniitu akkas jedha. Mucoo fidee dhufee mana jirti jedhan jette. Amma mucoon tikkeetti muradhee galuufani aarii isaanii kanaatiif tikkeetti muradhee galuuf waan ishee hojjedhu galeen jette. Dhugaa waaqayyo baay'ee na gaddisiifte jechuudha. Waggaa torba xaartee waggaa torba jechuun yaadaafuma keessan galeen itti boqodha jettee har'a immoo keessa dabartee mana daabboo hojjechiisaa jiraatti. Hojiidhaaf mana ijaarradheeratti har'a immoo keessa dabartee gaafa ani isheen kun dafqitee kan isheen kun neetti irratti duruma gaafa isheen akka hiriyyummaatti siqxee isheedhaa kutattee turte isheen. Garuu ammas waaqayyo jira. Waaqayyo inni isheen kaleessa amantii har'as isheen gatu dhugaa dubbachuuf. Isheen kun illee waan fedhe yoo goote iyyuu waaqayyo yoo sodaachuu baatte iyyuu wajjin maaddii tokko irraa nyaanneerra jettee lafa rakkinaattis na gorsiteetti lafa waan hundumaattis na wajjin taateetti jettee yaaduu yoo dadhabde iyyuu ishiif kanaaf garuu waaqayyo gatii isheen kaffalaa. Innaa maal isiniin jechuun barbaadeseeti. Dhugaa rabbii hiriyyaa jechuun akkasii miti. Keessattuu hiriyyaa bara kanaa dhugaan isiniin jedha. Anima mataa kollee na quunname waan akkasii nu ulfaata. Namni ati kaleessa wajjin nyaatee dhugde, namni ati kaleessa wajjin icciitii kee waan hunduma beekte har'a yookiin ati yoo waan tokko qajeelte sini gala. Dhugaa rabbii yookaan ati biyya kanaa hojjettee mana tokko yoo ijaarratte yookaan ati biyya kanaa hojjettee waan tokko alaamaa tokko karoorsiteetu jechuudha. Kanan karoorsina yoo jettee ajandaa godhanii ajandaa baasu. Dhugaa waaqayyo. Ana mataa koo kana na quunnameera. Ana mataa koo kana waggaa baranaa kana jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee qoramaan ture. Garuu sababiin ani mataa kootiin namni kun maaf akkas naan jedha. Isinii gala? Namni kun maal irraa barbaadeeti kan jedhu mataa kootiin ofitti deebi'ee jireenya koos takaakkalaadhe. Innaa gaa'ila ofii keessatti namni gaa'ila kee keessa galee jennaan sii dhumate dhugaa rabbii. Ati immoo deebitee ilmi dhiiraas tokko haadha manaasaa duuba haasaa taanaan jireenya miti yookaan ishiin hiriyyaa ishiitii jedhee haadha manaasaa hiriyyaa keessunitti haasaa taanaan sii dhumate. Akkasuma micattiin shamarranii tokko akkasuma jechuudha.
mucattii shamarranii tokkos abbaa manaa kee ishiin hiriyaa kooti jettee muudaa abbaa manaa keessaa ta'u gaarummaa abbaa manaa keessaa ta'u na jaalatti hiriyaa kooti ciitii goonaan osoo jettee baastee dubbatte jennaan sii dhumate dhugaa rabbii siin jedhaan wanta nan ofirratti argeen qaba sinii ga'ee ati abbaa manaa kee faana yoo walitti buute jireenya kee mana kee keessatti ofii kee sirreeffadhu jaarsummaa biraan barbaadi yoo ta'e immoo jaarsa biyyaa abbootii gadaa itti godhadhu malee ati abbaa manaa kee faana hirmijjaa tokko kaaftan jennaan dhugaa rabbii hiriyyaa kee shamarran isaa taatu hiriyyaa kee dubaraa dhiiraa isaa taatu gaa'ila kee keessa hin gashiyyamu bafutsu inni na kana na godhe ishiin kana na goote jettee sin haasa'i sii dhumate ati yoo beektu taatee garuu daftee irraa deebita dhugaa hiriyyaa akkasii qabdu taanaan dafaaf irraa bilooka dhugaa rabbii sinii jedha jireenya keetti marsii taate madaamu godhee si taate kanaaf maal isinii jechuun barbaada hiriyyaa kanatu jira gaafa hiriyyaa tokko wajjin haasofnu hiriyyaan kun naaf taati moo naaf hin taatu akka qorree ilaaluu qaba kanaan achi halaalatti nagaa bakka waa wajjin soorannu yoo jiraate wajjin soorachuu kanaan achi dhimma jireenya koo dhimma gaa'ila koo dhimma maatii koo dhiisuudha hin barbaachisu kanaaf meeqa keessattuu hiriyyaa gaarii qaba meeqa keessattuu hiriyyaa jireenya mana keetiif yaaddu itti mattee muudaa keessii dhoskete itti mattee kan lafa rakkootti si faana dhaabbattee meeqa keessattuu qaba meeqa keessattuu immoo hiriyyaa akkasii akkana sin gootettu qaba dhugaa rabbii innaa kanaaf walumaa galatti maal isinii jechuu barbaade adaraa jabaadhaa of eegaa namni keenyi afaan damma dibatee nutti dhufa nu balleessa waan ta'eef kanaafuu hiriyyaa gantuurraa baqadhaa hiriyyaa gantuu wajjin jiraachuu mannaa jireenya mataa kee qophaa kee jiraachuu wayya mataa keetii yaaddu mari'achuu wayya kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa jireenya kee irratti gufuu kan taatu akkatiin darbini taakkoo kas dura keessu hiriyyaa gantuudha kanaaf jabaadhaa isinii jechuun barbaada hordoftoota koo waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii qabaadhaa baay baay